وفيف قدام عليه جوار فافين قدنا مالي راسنيتي ور جوار فار راسنيتي ور وكرا راسنيتي ور رمما ساني ملكن ساني ور هنا مودافين قابو ور وفي كتيف قدي مالي وي أتو أكستو واتي وني ورينا تاو فنجرو يتشو كينيا akka jawaarfatti murannaa qabaachuu danda'u sun irra jiraata qabsoo keenyaaf akka Hacaaluutti qalamu qabsoo keenyaaf du'a gammachuudhaan simatee mana hidhaatis gammachuudhaan simateeti malee bibirrateeti miti jechuu kiyya akkana goota Oromoo Oromonis addunyaa guuturraa bakka jirtanii Ameerikaanuu Ingilizuu akka keessanitti alaabaa ol hin qabne Oromoo ko Turkirraa ka alaabaa ol qabu Oromoodha kan Ameerikaa alaabaa ol qabu Oromoo kan Suudii alaabaa ol qabu Oromoo kan Dubai alaabaa ol qabu Ingilizirraa Awurooppaarraa alaabaa ol qabu Oromoodha Oromoon kun Oromiyaa qofa osoo hin ta'in addunyaa guutuu wal ga'ee jechuu kiyya mee gabba ilaali waan nabinaa ta'e kadiir abbu tokko abbu kuma ta'e jee warri zikrii godhu keenya walaadiyaati dabahan jechuudhaan ayata kanatti sii dabala fincilaa boru gaggeessu jechuu kiyya والعاديات دبعا جتش ربي جتش كان نوبوسه غلطة ساتي يشوفيا الرقا تشلفا ما ربيتي نتكرا مصري وجين توكوتاتني مصري وجين امنتي كجيس لك جارا باغداتين جتن هو قايل مان برين توتا هيغرتي وانا كناتي اسويتن جچوكيا ونم ميسن دوبچو بربادن جالدي سكرو ترين جچوكيا لولا امنتي تيتني مرغورمو نو امنتين كينيو بليسكيا الدنيا بلي سباسو دو فبلا الدنيا شورر كيسو فيندوفني maybe amantiin kanke addunyaa amantiin kanke ka shayxaana mootummaan Itoophiyaatti amanu kun isa ka biyya shoorar keeysu nuti garte erga maraa mataati irraa ka dhufeedha addunyaa wal qixxeessuudhaaf istiraatejii sirreessuudhaaf ka dhufeedha nuti mirga namaa saamuu fi nama qaluudhaaf ka dhufee miti nuti garte saba tokko xiqqeessine saba tokko guddisuudhaaf amantiin keenya kan wajjajee miti kanarratti ejjennoo nuti qaabnu walaadiyaati dabahan falmuuriyaati qadahan لال الجنة موتون باي توبيا راتي ديموف أمانتي رجعتي سسودادا ودي وجي أمانتي تيجي سسودادا تيجي كفارون باتي تيرو تنا ما كالتونو نما سودانين تيجي كل لورغوي توران سسودادا ميتي فتو أمانتي رجي فتو أمبر بادجي يا موتون باي توبيا كفار أنا كذي برتو تسينجي وا أنا جرا باغدا تسينجي وا كنا نصدق كيف تعمل تيجي جوران كنا دوما تيجي نشوف صور بادا إذن كم تسكال غوبة تشوكيا ولا دياتي دبان سينجي تنجرلا فالموريات قدهن فالمغيرات سبحان فأسر نبينا كان فوسط نبي جماعة كن فردولات كنا فردولات ون لال وني عندي وثنا الجنة سرنا أبيف نبي كياتو الجنة تفرط نانجي إيسا تاي سنجي ينان آخرات الدنيا رت نانجي يشوكيا نبي دامي إسنو ميلك أبدامي عشان قلتي كيا شانغول لتيرامي تيجوكي أوغانسكي يوكان أوغانسي متكيا تيجوكي واني الجنون سرنا أبتي في رمضان في أنقارة فاتنا جدوت الجنون كم بركة كديري من بياتي في والرئيس ففكاتو
hunda kalolaani jiru rabbi nuti ibsa rabbi qofatti kennuudha hunda qabna kadi diigsaa jiru rabbi ka nuti rabbuma tokkicha qabna yakkii nuti daleenees hin jiru nuuma masaarratti gaa hoggaa isin murteessitan hoggaa isin of robboomsitan rabbi nurratti isin hin dhiisu jechuu keenya yookaan rabbiin kanuma akka keessaniiti waan ta'eef uummata Oromoo irratti jechuudha Haacaaluun jaaladha naan jetta Otoo ana Haacaaluu jaalatte ana fayyaa kiyya ajjeefte fayyaa dubbatu kanaasa'u ajjeefte akkamitti siidaan goote ati Haacaaluudha naan jetta siidaadhaan ana fayyaa ajjeefte uummata Oromootiin siidaadha Haacaaluudha sin jaaladha naan jetta otoo na jaalatte ana fayyaa jiraachifta siidaan jiraachiftu najjeesuu keetiif ragaa guddaadha siidicha itti hojjette inuma usan dabarte ajjecha lamada ajjechaan guddaan na ajjeefte jechuu kooti Oromooti si ajjeese naan jechuu keetu ka ajaa'ibaati yoo haasa'u ka beektu taate jechuu kiyya haasa'u gurguddaadha bifa addaatiin haasa'uma Oromooti si ajjeese ilmoo fi haati ni ajjeefti maal jechuudha sa abbaan ilma fi ajjeesa hundeessaatu Haacaaluu ajjeese jechuudha bari ana fayyaa ajjeefte ammas fayyaa deemu ka dubbatu ajjeete siidaan dubbanne keessa ati Haacaaluudha naan jechuu waan hin du'eef sin na shawwadde jechuudha miti ana Haacaaluun fayyuma malee dhagicha sanii miti jechuu kooti Oromooti nuti gaa Kadiiris ta'e Haacaaluus ta'e Jawaaris ta'e Marroos ta'e hundumni keenyaa'u mirga keenyaaf dhaabbannee dubbachuu barraan du'uu barraan dammeeyne malee hin doomne hin rafne jechuu keenya Oromoo kiyya bu'aa guddaatti harkanne malee kan bu'aa guddaatti dhabne miti bilisummaan ilmoodhaa miti kan sireerra ciifnee nu dhufu du'uu keenyaaf kana milee kutannu yoo ta'e hidhamuu keenyaaf kana milee kutannu yoo ta'e waan hidhamneef sanii fi waan duuneef san barbaaddachuu dhiifne nuti gawwaadha nuti ummata du'u malee waan du'eef harkachuu hin beekne ummata facaasu malee murachuu hin beekne taane jechuudha eenyumti nu du'an oolu kaayyoof du'u nurra jiraata qabsoon siyaasaa uummata Oromoo ammas sa'a 24 jiruuf jireenya keessaa baatee maatii keessaa baatee barbaaddi Oromoo waraana ja'a namoonni tokko waraana dhabneetii miti waraanaanis loluu dhabneetii miti
Oromoon ogummaa takka illee takkaa qabsoo zamana Minilikirraa hanga ammatti Oromoon takkaa lolee osoo hin cabsin moo'in sirna kamillee kan darbe hin qabu. Garuu injifannoo isaa finishingii isaa gubbaa kanarratti goolabbiidhaan warri goolabu kun qabsoo uummata Oromoo kan injifannoo uummata Oromoo dabarsee hoggansi kennu kun maali? Maali? Qawwee loluun Oromoo faaraa miti. Qawwee bira dabree Oromoon gootummaa isaa harkaan lolaa jiraame mirga isaa. No. Goolabbii irratti mataa kana gubbaa qorqorroon yoo hin jiraan qorqorroon gamtaa manaati waan taateef wali qabduu manaati waan taateef rakkoo guddaan hoggansa faca'e kana. Ilaali. Hoggansi biyyatti galan hundi hoggantoonni gaafii mirgaa gaafatan san hidhaman Abdii Raggaasaa hoggaa hidhamu, Jaal Baqqalaan hoggaa hidhamu, Obbo Maraaranis Jaal Daawwitis waliin hidhamuu qaba. Araarsoos Hatomsaanis. Yoo duuti dhufees walumaan duudha. Hogganaa dhabneeti miti. Wanni Jawaar dubbatee deemeehu hanga yoo malqiyaamatti nu hoggana waan ta'eef. Jawaartu hidhame malee sammuun Jawaar hin hidhamne. Sammuun Jawaar uummata Oromoo jechuu keenya. Sammuun Jawaar maali jennaan? Kaayyoodha. Kaayyoo namni hidhuu hin danda'u. Kaayyoo mirga uummata Oromooti. Marrootu daggala jira malee kaayyoo marroo Finfinnee keessa jira. Kadiirtu Ingiliz jira malee kaayyoon Kadiir Oromiyaa jira. Laal. Amma dubbii lubbuuti malee xiinxala miti kan nu barbaachise. Yookaan siyaasa miti. Down jechuun maa hin fa'a? Jecha negatiifiidha. Nuti Oromoon bar saba kabajamaa guddaadha bara Oromoon kun. Saba dubbachuu danda'u, saba mirga fi himachuu danda'u. Hayyootan gaarii dubbachuu danda'u, jechoota tarsiimoo masakee kan caaseessee dubbatu ka qabudha. Dubbachuu danda'utu nurra jiraata. Akkatti dubbannu beekuu danda'utu nurra jiraata. Laal. Mootummaan Itoophiyaa akkatti jiruuf. Mootummaan Itoophiyaa shoora keessitoota Itoophiyaadha jibbanii nuun jechaa jira. Mootummaa addunyaa biratti nuun jechaa jira. Akkuma nuti himnutti nuun jechaa jira inninis. Nuti Itoophiyaatu nu jibbe malee nuti Itoophiyaa hin jibbinee. Ragaan keessa maaliis hin jetti ilaala haasawaa faranjiidha. Daawun jechuu dhiiftee ilaala. Kana barreeffamaan keessa. Wanni nuti dubbachuu qabnu. Itoophiyaatu nu jibbe malee laala haasawaa. Nuti Oromoon Itoophiyaa hin jibbine. Ragaan Itoophiyaan isin jibbuu maali jennaan? Isin hin jaan. Biyya keessatti biyya waliin jijjiirre jechuudhaan. Biyya keessa nu galchee dhaaba keenyaa fi hooggantoota mirga keenyaa hunda galchee waraana keenya hunda galchinee lubbuu keenya jijjiirama kanaaf gumaachinee qabeenya keenyaas gumaachinee Itoophiyaan nu sobuudhaan hooggantoonni sun erga galanii dhuman booda waa hunda nu hiikkachiisee ummata keenya Soomaaliyaadhaan ajjeesuudhaan Soomaaliyaadha jechuudhaan liyyu poolisii jechuudhaan tooftaa garaagaraa baasuun
yeroo takka Beenishaangul sabaa sablammootaa ijoollu fichisiisuun uummata keenya fixuudhaan dhaaba gartee biyyatti galee jiru osoo jiru dhaaba Oromoo shaneetu isin fixanuun jechuudhaan ofii nu fixa. Sabaa sablammoota Amaaraati wajjinis ofii nu ajjeesee waliin nu fixa. Wanni isin nuti jechuu qabnu. Wanni hayyoottan jechuu qabu. Haasawaa faranjiin beekuu fi addunyaan beekuu jechuun akkaan itti haasawuu kanadha. Haasawaa Oromoo jechuun isa kana. Haasawaa nama aqlii qabuutis beekaa jechuun isa haasawaa akkanaa kana. Mootummaan Itoophiyaa gaa wallisaa biyyaa ajjeesuudhaan tapha siyaasaatii fi qabsoo keessaa mirga keessaa nu baasuudhaaf osoo muunnee sabaa sablammis kabanyee lafa Oromiyaa irra jiraannu wallisaa ajjeesuudhaan yeroo kaanis hoggansa biyyatti galee ajjeesuudhaan Oromoo ta'uu keenya namummaa keenya nu jibbuudhaan nu ajjeesee nu fixee nu himooyaa addunyaa kan biyya shoorar keessa yookaan Itoophiyaa shoorar keessa mootummaadhaa jennee barreeffamaan keenye hiriira san hoggaa baanu addunyaa hundatti halkanii guyyaa waraqaa san kennuu danda'utu nurra jiraatu wanni nuti dubbachuu nurra jiraatu isa kana haasawaa guutame daawun maal jechuudha jibireetteen maal jechuudha sinjaa faranjiin haasawaa kanaan beeku faranjiin pooyint haasawuu beeka. Walii galee san booda ragaa gartee gimbaaraachoo himmataa kaasaayee camadaachee lammii guutuu Itoophiyaa keessa nu Oromoo qofarratti duguugaa shanyii nurratti labsee jennee dubbachuu danda'utu nurra jiraata. Lubbuu nama galaafatee ofiin biyya shoorar keessee yeroo gartee kaanee reefka keenya awwaallanna jennu wallisaa keenya ajjeesanii hoggantoota keenya sidanii ofiin biyya shoorar keessanii isin Oromootu shoorar keessee nuun jechaa jira jennee dubbachuu dokumentiidhaan itti dhiyeessuu danda'utu nurra jiraata. Malee miidiyaa OMN gubbaa teenye OBN gubbaas teenye kuush gubbaas teenye BBS gubbaas teenye hayyoota xiinxalaaf waamnee mootummaan Itoophiyaa abiyyi kun wanni itti deemu meelaala akkatti haasawan maarrigotti deemaa oola amma taarika kana haasa'uudhaa miti abiyyi nutti faarsuudha kana jechuun wanni nuti barbaadaa jirru taarika abiyyi haasa'uudha fuulduratti nu tarkaanfachiisu jirru nuti taarika abiyyi akka haasoynu osoo hin ta'in taarika keenya akka haasoynuudha ni beeyna iccitiisaa jechuu keenya abiyyi kana ta'e mootummaan kun ilaalchi isaanii naftanyaan akkana godhee jechuun miidiyaa gubbaa waan barbaachisu miti. Gara ejjennoo qofa. Teenye seenaa isa maa odeessita maali? Mootummaan Itoophiyaa kaayyoon inni Oromoof qabu kana yaadee uma jaagabbee. Dubbiin Oromoo akka Jawaar Mahaammadiitti Jawaar Mahaammad wanni isatti fedhuuf alaamaa wobooti qaba. Kennaa woboon qabsoo irratti qabu qaba. Saadii damee afur jaartii irraa beeti natu isa beeka. Ilmoo irraa beeti walin maramee saadii damee afur hujii isaa irraa bee halkanii guyyaa waa'ee Oromoodhaa kophaasatti hojjeta. Kophaasatti mootummaa Itoophiyaa kana garagalchee jechuu kiyya. Qeerroo irratti abbaatee jechuu kiyya. Kan namni baay'een tokko waa saruu dadhabe. Inni tokkichaan waan inni dalage ilaalime. Cimina tokkichaan dhiira Oromoodhaa qabu ilaalime. Haacaaluu ilaalime. Marroo ilaalime. Alaamaa woboo qaba. Saadii damee afur waa'ee qabsoo Oromooti yaanna. Asin jiruu isaa guyyaa uffachaa dhufeeti isiniif hin xiinxalajee Facebook irratti baha. Deemiiti tokkummaa fidi. Jaari
mootummaan Itoophiyaa akkana ta'e nuun jee beeyna kana Oromoon beeka kun xiinxalaas hin jedhamu seenaa mootummaa Itoophiyaa nutti himuudha ittuu nu madeessuudha Kidaan dhuftee Oromoon akkana ta'e bar wannin beekaa sitti wannin gartee lafa yiifta jaayyuu si godhadheef na hoogganisiin jeef akka deebitee dhukkuba kiyyanatti hamtu osoo hin ta'in dhukkubaan sitti himadheef akkana wallaantuufi dhukkubni uummata Oromoo sitti himate akka isa wallaantuufi malee deebitee Oromoo mootummaan akkana godhee Feesbuukii gubbaa jettee miidiyaa gubbaa akka odeessituufi miti dhukkuba kiyya deebiftee dhukkubaan sitti himadhe natti odeessuun na dhukkubsuudha malee na fayyisuudha miti ati dhukkubaan sitti himadheef yoo wallaansa kiyya himte qof infala taatoo saniiti ummanni Oromoo kan barbaade korona himuuf yoo son ta'in ummanni Oromoo qoricha koronaatti kan barbaadaa jiru jechuu kiyya example isaa jira xiinxalli keenya teenye waa'ee mootummaan Itoophiyaa ajandaa inni baasu tayyee danda'u kana jee mootummaan Oromiyaa kana jee Abiyyi kana jee miidiyaa rawaan inni jee deebifnee afaan Oromootti translate goonee himuufin sibaabaluu jaama warra tan akkasiisu isin wanni godhoon isin irra jiraatu deebii inni kenne saniif isinis akka hooggantootatti deebii qabdan isinin balleessa jaamiti osoo atin hin balleessin si balleessine jechuu eenyumtinu anis isqeelis heenokis maaliinis kennuu danda'uudha qaba malee isinin fixanuun jee Abiyyi yoo ta'e isqeellaan jee no akkasii miti kana naasa'uun na fixuusaa afaan Oromootiin naa himuusaati translate naaf godhin jenneen hiikkaa naaf godhin jenneen haasawaa fi hin baana beekadhu kalaas siinidha jaamitiin namkum shantam mootummaan Itoophiyaadhaa hidhuudhaaf karoorfatee jira namkum shanii miti kum shantamii miti 500 haa hidhuu jennee dhaabneefi jira ejjennoo Jawaar laalsa qabsaawaa laasa ejjennoo murannoo hin xiinxaluu bare ejjennootti kennaa bare xiqqaatee guddatee waraana qabaachuu baatee Dina lali sabo. Ati xayyaara yoona dhoyte mootummaa Itoophiyaa an dhagaaniin si dhawa jechuudha ejjennoo warsa. Ifin tuffatu jechuu kiyya taa'ee saarii kasaan haasa'u ati kana jettee miti jeen laal. Malee dubbiin xiinxala bira kuttee biyyatti galchinee karaa nagayaa galchinee jettanii tarsiimoo uummata irra kaa'uu danda'uudha qabdu mootummaa addunyaatti hiriirri dhaabbachuu hin qabu faranjiin murannoo keenya nu laalti laal diyaaspooraan faayidaan qabu wanni diyaasporaa keenya silaa jiraachuu baate nuti hin jirru ture diyaaspooraan keenya shoora guddaadha awliyaa keenya guddaadha gabrummaa Itoophiyaa biyyaa baase hundi isaanii qabsaa'ota gabeeyyiidha warra Oromoodhaaf amata 30 lole amata 40 lole diyaaspoora warreettuun kun hawwaniif manguddoo hedduu ummata hedduu beekaadha sagalee ummata Oromooti isaanii malee biyya keessaa tokko sosoosuu hin dandeenyu akka manguddoon gartee Facebook OBN gubbaa ta'e siyaasoitu kana tanatti dhiisaa manguddoo teenyaa isaanis ittuma dhiisaa rabbi isaan haa qajeelchu isaan keessa seenee iccitii isiniif kenne biltsiginnaa fakkaachuun narra jiraata waraabeysi hoggaa saree nyaachuu deeme akka sareetti duuta malee saree waraabeysa ta'e iyyuusu ati biltsiginna taate maariyoo taate jettee iyyita siyaasan beektu isaan ta'e isaan sallaluudhaaf isaan fakkaachuun narra jiraata yoo sammuu kanaa taphachuu dandeenya qofa siyaasaa taphannu malee diina ta'e biltsiginnaa basaasuu hin danda'u fira ta'eeti biltsiginnaa ta'eetiin basaasuu danda'a malee diina biltsiginnaa ta'e biltsiginnaa basaasuu hin ta'u osoon bakka san hin gahin osoon iccitii jalaa isin baasin dhadhaa waan ta'eef maqaa walii buusuutti isaa dhiifnu
كبلسقناتيس أروم بلسقناتيس اتيافو فتو خلاص تفوفدا قالوا نمو ننتقنا نتيس أروم تورا نسنتوينو إسنيس ننتقنا يجوكي كابسو كينيا كيفن يجوكي إسن دينا كينيا متي إلمان أروم وانتا تنيف جين دي كينيا موتو ما يتوبياتي إسن دي كرا مرقا كيسن نتنبوينا إسن تنبوين أروم ما فاول كبانيو يجوكي وان نتداني سرت بيتن يجوكي ميدانو رجع سرت بيتن يجوكي حالي سني مجته لا مجاور أمنان حالي سني في مجاور أمنان وان سن كيس سينتني باوني سني في ركيس عايزين أجيسني نجيسن إلمي لما أول كتاب متي مرنون كابو وان تف يو صداتني اللي أكسمت صدات داتي تتعامله وقال كدو بتشاجر روفي ميت لامو كينيا تسندو إسنا يجو كينيا نتيس فالان تينا يجو كينيا لا بولتي كباتشو وانو اللي Oromo mau lihat kamu nawanteef, hukum ni kayaknya sini sedukul sur dan daura kabe cokoti. Kulis siasa dah. Betul rumah kita ni, ana boleh seke Oromo daftum sabau, ana shanyi ke Oromo daftum sabau itu dia. Betul rumah kita ni, ana Jesu dafin demin jechukiya. Simbili sabah sete bilsikna tate meti. Gati sekasuma ada mire, Oromo timbana kabil sekian tadi. Kalas, mida meeting jira, nabili sabasi cukoti. Wani nan dubba dukanaf, tum sanate. Bisikun numa kesani, Oromo make meeting jechukiya. Bisikun numa kesani, help me jechukiya, nugar gari jechukiya. काम नहीं काम अन्या तो आंते हम मसीदन दामेत अनो बले सके मीट लमा नो बले यंके समीट लमा नुगर गारा है चुकेन्या खनास वन्ने सिंगाफन्नेफ कबजा और मुम्मा आंता थे بلزقنا النكوفا أبيس نكوفا أرومون قرون كوفو جرات هذا وانتيف مراتا تيتو ibidda babaye fachaa ibidda lulachaa deema maraataa keenyani beeytanii gaa ibidda lulachaa deema maraataan kun osoo ibidda lulachaa deemuuti halkanii dukkana baatiri qabaa maraataan hin qabu tana biitti lafaa kaatee maraataan mana gubee jettee iyyite inni barkara deemaa jira maraataan kun वालिद रामफंडे ने याद चीज़नी उजेती मराठा के मनली डंगुबे मैं मराठा मासाई रामफते जिरु माल तू का मराठा थे याद चीज़ा जेन इन्हें करा दे माजरा कहानी थी वो मराठा मनगुबे जानी इजिनन मराठा माते यादने ने रामफंडे ने याद चीज़नी उजेगा गरगले मनदी डंगुबे मराठा इजी هذا فونا فوي يا كانوا بوتشي سياتيس بوي ندو فوتي يو اسماني نوي لا لسه ويا غا يوغيا وكو يدي يا كيسن جتلالمه هذا فونا فوي هو كيو انت يا كيتلالمه يا رومو يا كانوا بوتشي سياتيس بوي
Ada yo abiyyiin hoo nuni dhuunfooyetteen yoo nafxanyaa hiine hooyi boombii nu gubuuf nutti darbateen yoo nafxanyaa gubne hooyi boombuma sanitti deebifne namtichaatu nabii rabbitti amanee nabii rabbii keessummummaa yaamee galma mileeneemitti nu yaaman jechuu kiyya islaamummaa dhayanii afeerraa san nu yaamnan ati rabbii fi rasuulitti namanne nyaata foon ati qalte nyaannu jee rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam nyaannu janii nyaaddu jennaan akka malee waan nabi jaalatuuf namni kun amanullee yoo baate yoo namane hoo yaa Muhammad ni nyaattaa jeen eeni nyaadda jeen amane hoggaa tana nyaatan namtichuma kanaatu Muhammad yaameetiin rahmataa fi nageenya rabbi irratti haa jiraatu nyaatana nyaachuu ati namanne jeena didee anamannaan nyaatee jee murannoo nabi qabulaa labbaa garaati miti bar fittiin guuruu bar dhagee ishatti namanneetiin nyaadhu jaan laan murannoo nuti qabnu ana na digammadaati qabataa walli inni diweef na teeysaati odeeminirraa ashanyiduutu sanii bar bareen tobbaleeysa kiyya nin dhalaa numo silaafannu ilmaan bareentoo jiraachuu baannee Oromoo nu jirtiimoo arraa'uun ilmaan bareentoo fixuudhaaf malee kabiraatii miti bar hayyuma bareentoo keessaa dhalatu hunda jaarraafaas waaqoofaas isin beeynaa bar isin ittiin dubbannu enneeti malee tichina gurguratu na gubbaa taa'ee jechuu kiyya hoggayyo ana dhiigalma bareentoo nyaattee gartee jiraatte jechuu kiyya ati diinaa wajjina gurgurtee jiraatte jechuu kiyya dhiiga kiyyaan qabe ka qabsoo fide ka Jawaar dogoggorsiisa uummata Oromooti Jawaar abiyyitti kaanaan lammatti kaanaan abiyyitti kaanaan akkamitti jijjiirama jibbita jee ka Jawaaritti kee uummata Oromooti Jawaar yeroo san lammatti kenne lammaan fuudhee abiyyitti kenne abiyyi fuudhee shayxaanatti kenne abiyyi ka wal ogolaa jiru shayxaana laal wanni Hacaaluu jeefteef kakka Hacaaluun jiru jetteet ka Hacaaluu dhibba jiru ka Hacaaluu ka isa caalu dhibba oomishee wareegame dhibbatu jira ka isa caalu wareegama kanatti lubbuuf kennu Oromoof if kukuutu kumaan taphatu jiranii ba nu jira moo koomeenni gubbaa teesse namni kamaaroon dhalatu naan jettaa miiletti jajabsuuf odeeminirraa gootummaan Oromoon qabdu keessaa tokko Hacaaluudha malee gootummaan Oromoo isarratti kan raawwatee miti isa akkana miti jechuu kiyya gootummaan Oromoon qabdu keessaa Taaddasa Birruu isa tokkodha Jaarraa Abbaa Gadaa isa tokkodha kumaan tamaan jiru jechuu kiyya gootummaan akka Jawaar kumaan taphatu jiranii Jawaariin Oromoo hin jechuun dandeessu jechuu gootiin kumaan tamaan oomishee waan jiruuf marroo jeeftu marroo kumaan taphatu jira jechuu kiyya kan akka marroo qabsaa akka marroon jiru jechuun dandeessu kan isa caalutu jira ni jirre jechuu keenya Dika ranga guddaatti shamarran irraa hanga manguddootti dargaggoo irraa hanga manguddootti jaataa fi tilmaamni keenya kaayyoon keenyaas tokko jechuu keenya kan duubatti dachaanu miti tana gaagartee namtichi kun nabi nyaata kenninaaniif akkasitti amanee deemee hoogganaa isaa bira dhaqee hoogganaan isaa maal jeen
محمد بن عبد الله ناتا كانت تفيرتي ناتشو دينانا نما نيجين هاي هوبل ستي عاري جرجين دوبا يا ابو هوبل كمتنا عارا ما جي يا وغناقي ديمتي محمد رتي تفوق ابدا جين ديمتو جي محمد رتي تفنانا نشوفتي سن ديبتي نمتشو ما سنقوب دي تنافين قرتي هذا فوتو فوي يا كانوا بوتشي سياتيس بوي هذا أبي نونيلوف فواتي دي بفني أبي يومان يو اتهيني هوي جيلا هنشوف أنا نتي تفتيتو بربو دلقتي برجوارا ما شورر كيسا تيتون وقنتو تبي جلشتي المان رومو هندان شورر كيسا كيرونا تيتون كون سبا سبلا موتا يتوبيا كيسا أبي يتي لبستي كون أبي سيفين جالا لا سيامرو وان براسين انجاو سيفين جالا لا سيامرو أنا في أجالو نستيني سيو جينيان نجرا جالا نمت أورومو صوبدي جواري كإثيوبيا سيمير كنسي أورومو تكا إثيوبيا جيم بيكو كما جا جواري في إثيوبيا جيم مالي إثيوبيا تديم تنسيفا مني لال جوار ورانا وابو أبان فرن قلشنا كما جاتي تفسي قلشي جوار هوغنا غونتي اورومو مميچ غوني بيجتي ارغيتو ارداتي كيتي سنجي يا كفار كانت امنتي لجتو اورومو كريستانا في مسلمة ولي قلتي ستي كنيشوك يا جوار توكي چبارين توتي لغاسي نمو ديبي تيغرو جور أكلوا ميلا تبنا فهمت أمريكا كيسة تكسيت على ما أورومو تنفعي أمة أورومو كماسة أمريكا في جرمان كيسة سيزماتشيسة جوار توري هركي هركني كمالي هركي هركنياتو توري تشوكيا الجنة ونين عرفها جدو تسرانا بيف موتوما إثيوبيا تراس الجنة ربي وانين سرانا بيف جنرال لي سانا كانوا لابسو لولا أنا تو ستي لابسا مو هارون دبلوماسي دا مالي باور نبي موسى دا أورجينال موسى سنانا أورجينال هارون جواري تشوكيا أنا تو كيتا برينتو إلي ربي تنين سيقوبا الله أكبر فلله الحمد إثيوبيا إنه فنتين سني في سنتاتو يشوكي أبداً بلسو ما في جني جان كامت إسني سنجراتن نوتي سنجران إسو ما كان قليا ديدا الدنيا قطرت الدد ساني دا وايته مليان نورت لابس دنجا جوكين الدنيا كان قبتنا من كان جو مujhe abdi nagasa dadana mujhe akkuma yettan sanitti mas adda adda keenya nu dhoytanii nu gombiftan jechuu keenya Itoophiyaa Oromoon hin jibbine Itoophiyaa Oromoo jibbe malee Jowaar jechuun gaafa Ameerikaa keessatti isa ajjeesuudhaaf atiis isa ajjeesuudhaaf achirraa fiidee bara akka shanyii bareentooti walii tumsan nuun hin jenneef hin bar faallaatti dhufaa bar hin beektu malee bar akka ilmaan bareentoo nu ilmaan bareentoo keessa hoggaa dhiirtii takka dhalatte walli isaan tokkos hoggaa dhalate dhiirtii tokkos hoggaa dhalate akka isin mataa nu murtanni beeynaa bara kana biyyuu sufetti wajji nyaanna malee garaan keenya walitti fayyaanuun qabu jechuu keenya akka lola amantii nurra gaggeessaa jirtanis ni beeynaa bar isinii bar ka lola amantiitis nurra gaggeessaa jiru bar lola amantii nurra gaggeessaa jirtanii bar isin beeynaa bar durirraa abbootii teessanirraa
maal Itoophiyaa goone haa caalu yoo ta'e waan ta'e dubbatee bar Minilikiin nu godhee bar seenaa dubbachuu mirga qabnu akkamitti waan Minilik isin godhe dubbatte jechuudhaan Itoophiyaa balleessuuf miti bar waan Minilik nu godhe namni garaa baafatee walitti araarama walitti dubbata kaleessa wal miine aruuti dhaloonni wal miine waliin jaa saniif dubbatee malee bar ati taphakaa gartee ashaangullitti taate mucaala jalatti jeesuudhaaf miti bar boo si biyya shoorar keessa moo isaan awwaalladhennaan kaateera tumte istiraateejii duraan hanga nuti Itoophiyaa ijaarra jennee Jawaarii wajjin dhaabni siyaasaa waboonis adda bilisummaa Oromootis itti jirru hunda isin sharrii kana nuu malaa baatan jechuu keenya nurra dalagaa baatan nuti garuu irraanfanne jechuu keenya wanni arafaa fi soomana jidduutti lola isin irratti labsiniif nabii keenyatu labsinaan jee wanni nabii rabbii gartee nabii rabbii hanga arafaa jidduu jirtutti lola labsan yeruma tana cifraan shayxaana ji'a kana keessa guutuu islaama gabroota rabbii warraa kafalmatu ajjeefti maaliif nuti nuun ajabamne ji'a kana keessa eeggatanii hanga arafaa tana jidduutti meelaan addunyaa guutuun akkasii bar ni beekan isaan dubbisanii beekan akka keenyatti warra quraana duduba darbuu miti ji'a gartee nuti lolle kana keessa arrasitti dhufnee jirra duuba arafaa kaleessa Jibriilii fi Mikaa'el faan malaayikaan miliyoonni meeqa akka dachiitan arafaa gartee dabaalaa dhufan namni shakkii qabu qaba amantu billaahi malaayikati wa kutubi rasulii jennee jirra as guutanii turan ka waliin turre kaleessa Jibriil faadha waliin jirre jechuu keenya odee minirraa islaamummaa gatiin qabne tamii labalee miti odee minirraa kan jefne jira jefne kan du'e kaafne tiro jecha jira nan jetta achalo jefne Minilik kaafne jira jechuu keeti jecha numurus nabiyyi Ibrahim injee nan jette barbo an rabbummaa kiyya sitti garsiisuu jeen nabiyyi Ibrahimin mootiin an rabbi of injoo numurus een agarsiisi jeni nabiyyi Ibrahim nama mana ilaa jiru lamaan fidaa jeeti tokko sayfi mataarraa mure ajjeese tokko immoo dhiise hunoo kana ajjeese kana dhiise jee kaan mana ilaa galche jee kaan ajjeese Hacaaluu ajjeese jechuudha maanaansaa Jawaar immoo mana ilaa galche isa jiraachise no yookaan Daawit jiraachise yookaan Kamaal galchuu jiraachise yookaan Kadiir Hacaaluu ajjeese Kadiir jiraachise jee natti dhaadate inumaati كفارة توكيتي فكر بنتين توكي رقا قدانا باتي جين أني ربنا انجتا لقيسا قافا كان أورومو سنجتشو كيسا سكبجو كيسا سيفيني مسرائن فتاتي أنا كورومو تنسكنا نسفقاتي من شاربي تنسي لولاتي خوتو أتي كرتين أقا خيساني نالولي ودي نورا كلاشي في كراني نسي لولا أسماء لسناني نسي لولا يو كان دعوة سياسات نسي تفكادي نو أني فدن دي أنا مرات ربي كديمو لكن ستي كاسا ايش لكن ستي كاسا ربو ما ننتهي لكن ستي كاسا تنين سيني من تكلم تنين إذني ربي تنسين داين تكلم انجرتو كنا كنه ميشا ربي فرانين سيلو لا كانوا مسيف كاوه قبيتونيس ميشات بينه كنا كنه ati nabi yoga jette abba gadatti matte ani nabi lanja jette kasitti labsattu nabi ati gafa jette nabi le sinjan egasi debi elal sille warisi fakatu gutun cifran firauna lammanis haman kaati karabbi fin jettu sigode firauna khagode hamani ati rabbi mai fin jenne bo wa me qarob sifta akarat du'a unda khata kamelik fatti jeni saiba sati bar haman Firauni che si imbuto durante un motore a rabbi finge robsi safana ma due fan casa e cioè che le firauni marate ayat al karimi egli toccada kana egli toccada hasaw ina sitti hasaw bo daiman di chala gatin sa si finima oromo lugama ma hasaw bene kan isinta kalta sitti fakatin hasaw jolle che ndaka isati fi tinta la vicini janga la ril la karama إيش
ربي لو قابر فرعون في نمروز مسلوبر والرات موتو ما سيدوبا ندفن هندا أكاتي زلالم دقات هاتي إسان فكين يسرت فرطان جئتي بركان كربين كايف با إيه قسيم بودا يا سلام أباسين جناتي يا سلام أباتي رميتي سلام رب العالمين قفا رب السلام إنسان أكبر رب العالمين أتبا سلامي متي نبي مينا خطرين ما سلام سنجان أبان نقا رب العالمين سين ربي يتشورسون سلام سيمتي سلام ربي والي أتبا مكانك يو كان اسم موتو ما يتوبياتي ولي قال لك إسن إسن أبوتي نقاتي متي شركي دقون إيقاتي أبا سلام سنجان بودا الدنيا كن فرنجي اللي دوغور سيفته شيطانة تاتي أفريقيا قرأت اللي دوغور سيفته على برد دوغور سيفته يا سلام أبا سنجاني أبا سلام ربي سيقولتاني لال الدنيا تنرى كورونا عنده في نجايدي الدنيا بارده سلام ولتي أسوديسي نمو وفا وريراتشو فامي إيه ما تدفته نجايدي الدنيا بوره دو أكربين أكاتي أبا سلام انتين سلام انتين رقاسي تبي ربي كيا أكا نبي الله إبراهيم نمروز إنجي سينجي نبي الله إبراهيم دو نبي الله إبراهيم تبكبوا نزلمان بريتو بر كرامان سنيلو لابر بر جوهر هيجي ويكا ويلو لا نغري هوغاي بدكاسي جي اورومو سفكاتاتي اورومو فكاتا تكانا مسفكاتا كايرو سوسامي دفني تشيرو فنين بيتو كنا كنا بودي دنيرا دوري لا لا دفني لا لو كان لي كبه وانتو كدو بتكارتي بديكم بل جونغاري سون كراما ده بر كايرو سفكاتا كراما بر كراما دنيا بر هوغا نابي جنجور ديم كولي بدكاتي دام سورا غري إبدا نبي الله موسى فرعون صداقي سيجوك يا بابا جلا إبدا تكابسيسه إبدا جوار ركاكا بسون كايرو فيته بلا شلمان رومون فيتين إبدا ربي بلا ستدو فيته كربي سلام انتين لقاسيني موبو إيش نبي الله موسى ركاك جلا خايته كرته مجيزانا كرسيسه نان باو قولي تكرسيسه ركا اتيبسه نام سه مس كرسيسه أكاسي سكرسيسه مجيزانا بار تنسي تياسو تونس مجيزا بار डिप्लोमेसी के करते खाफा नगा आसोईते हारूनीते पावरी मूसा बिरजरे चुकी यसीन उठन सिराक रब्बीतिन इज़नी रब्बीतिन लाल والآديات ذبحا فالموريات لكان فوسطن به جماعة قرأ اقرأ أكاتي كتوكانا تيمتي إيكاسي كت هيكا كيسا معنى تجرى معنى كيسا حكمة تجرى حكمة كيسا مجيزة تجرى مجيزة بودا ما أنا هيكا ظاهرة تجرى كاري نمن القرآن بيننا ما متي فولي ساتو يفيتو فيتو ذريتي فيتو شرموطتي فيتو أمبر بادتي ربي ربي هندرتي شرموطرتيس ذريتيس حريف الرتيس بدو الرتيس بيكار الرتيس ولا الرتيس ربي ربي Akka ummata Oromoo miidhuun akka Rabbii miidhuun akka Waaqa jechuudha. Gosti kun gaa akka Kiristoos jettis akka Muhammad jettis isuma kanaadha jechuu kiyya. Itoophiyaadha kan ejjennoo kana nutti fudhatte. Tamasgidaa gubdee isiidha. Akkana jennee dubbachuu danda'u tun jiraata. Kana hundagaa sammuu teessan jabeessuudhaaf waan ta'eef jechoota kana qalbiidhaan dhandhama. Ammas deebisaa akkasitti dubbadha. Onne sodaachisa jira. Eega duuba inni abbaa salaam jaan koronaan biyya balleesse moo biyyan balleessine? Addunyaan balleessine addunyaan walitti deemullee dadhabde. Ati abbaa salaamii miti jechuu kiyya. Akkuma nabiyyi Allah Ibrahim ati rabbii miti jeessan. Sanboota irra fuudhee ibidda darbee bar. Akkuma Jawaar Maniidhaatti darbe akkuma Baqqalaa Garbaa Abdii Raggaasaa faqal. Biyyatti uummata biyya jaarreettee biyya galchitee hidhuun eegama mooratti galfatte. Haada ati gartee nuuni dhuunfoo jetteen yoo suma hiine hoo maal jettaa jechuu kiyya. Laal gaanoo dambultuma kan hin sinjee laal laaligaa.